Alarra tunjiru birrii guddaa wayii gaafatame ammas doolaara 3,500 maallaqa fixadheera doolaara 3,500 tiruun koo kutamee naamunaa dhiisame. Kanaafuu walumaa galatti Mubaarak uummata saamaa turee jedhama. Utuu waa'ee uummata saamuutti hin gallee obboleewwan kiyyaa dhalattoonni naannoo Sikkoomandoo waan isin mufachiisan hin beeka. Wanni isin mufachiise uummata Sikkoomandoo akkuma jedhame sana xiqqeessee yookiin arrabsee tuun taanee silaan dubbadhuun ture. Maaliif beektu ajandaa lamaa kennuu ta'a. Garuu nan dubbadhaa amma. Galata ijoollee Sikkoomandoo Turkii keessatti naa oltetiyyuu akkan dubbadhu na godhe. Malee dubbadhuun ture. Maaliif ajandaa kennuun barbaadu. Abbaan barbaade na jibbuu mirga qaba. Abbaan barbaade na jaallachuu mirga qaba. Obboleewwan kiyya dhalattoonni naannoo Sikkoomandoo uummata Sikkoomandoo Oromoon hundi jibbee waa gochuu hin danda'u. Tokko jala qabaddaa. Ankaleessa isin yaadachiisuufi maqaa isin waamuu hin danda'a. Ijoollee akka Sikkoomandootti Liibiyaa irraa baate. Obboleettii koo kan Turkii anaa waliin yaalamaa turtee an biraa dhufe Hayaat kan dhalattuu naannoo Baalee kan mana kootti gargaarsee kaleensii abbaan kenneefii jennaan fiil jalaa taanaan lammaffaa haati kennuufii jennaan maallaqa dhabdee an mana koo kanatti gargaarsise rabbiin mana hakimii tokko keessatti. Eessanii mana hakimii tokko yaalli fudhannee achitti ol argine. Isiin jee meeqaa meedisiinaa isiinis anis manuma yaalaa kana. Medicina kan isin jirtu amma jechuudha. Walumaa galatti obboleewwan kiyya dhalattoonni naannoo Sikkoomandoo an guyyaa tokko uummata Sikkoomandoo xiqqeessuudhaaf haamileen ittiin uummata Sikkoomandoo xiqqeessu hin qabu. Takkaa Sikkoomandoo jedhee an yookiin Arsii yookiin Baalee jedhee isin arrabsee isin xiqqeessee hin beeku. Isinuu warri immoo warri bilookii keessa jirtan silaa bilookii jirtu. Warri akkasumaan qiimina qabattanii Sikkoomandoo jibba jettanu lakki Sikkoomandoo an jibbu hin jiru. Anaa miti Oromoon guutuun jibbee waa gochuu hin danda'u. Haamileen ittiin uummata Sikkoomandoo xiqqeessus arrabsu hin qabu. Ijoollee tokko tokko kana hin jibbu haga yoomal qiyaamaatti jibbu nan qaba Sikkoomandoo keessa. Walloliisa anaaf jarri wallolan geessanii Sikkoomandootti galchuun baay'ee nama gaddisiisa. Uummanni lafarraa nan naqaa Sikkoomandoon Arsii nan naqa Baaleen nan naqa. Uummanni lafarraa kabajanaa qabu na agarsiiseera biyya namaa keessatti. Qobaa koo ijoollee Sikkoomandoo keessan taa'aa ture. Ijoollee Harargee keessan taa'aa ture. Ijoollee Shawaa keessan taa'aa ture Turkiitti. Ija diimtuu nu nan laalle. Garuu warri miidiyaarraa anaa wallolanii jarri anaa arrabsuun halaala ta'ee anjaraa arrabsuun immoo haraama ta'ee yeroo na arrabsanu jaraaf mirga. Yeroo jaraa arrabsu immoo Sikkoomandoo xiqqaati. Mee evidensii ittiin na jibbuudhaaf na jibbuu mirga qabdu abbaan barbaadan. Mee evidensii yookiin ragaan ittiin uummata Sikkoomandoo xiqqeessi tokko naa dhufnaan du'e ka'a. Na yakkama uummata Sikkoomandooti. Hamadhee isin beeku, arrabsee isin beeku, isinii galee lafumaa ka'anii uummata Sikkoomandoo xiqqeessitee dhiifama gaafattaa naan jedhan. Jennaani ragaan ittiin lafaa ka'ee uummata Sikkoomandoo dhiifama hin jedhu. Guyyaan barbaade lafaa ka'ee uummata Sikkoomandoo dhiifama mataadhaan nu dhaabadhe nan jedha. Garuu dubbii isin arrabsitanii ani isin arrabsinaan geessitanii Sikkoomandootti galchitanii har'a lafaa kaatanii immoo dhiifama uummata Sikkoomandoo yeroo hin jedhe dhiifama gaafachiifne jettanii ittiin laphee dhaachuu. Deebitanii immoo arraba ani isin arrabse uummata Sikkoomandootti geessitanii galchuu. Deebitanii viidiyoo waraabamee yeroo deeme kun nu arrabsee dhiifama nu gaafate jedhee namni hin argine illee jechuudha. Namni nageenya hin beekne illee nu arrabsee dhiifama nu gaafate gatii fudhatuuf hin gaafadhuu jedheen dide. Gatii tuffii uummata Sikkoomandoo qabuu fi dhiifama gaafachuu didee jedhan. Uummanni Sikkoomandoo hadha jechuudha ofii kooti. Yoo natti mufattanii irratti dhiifama. Jalaan ofii kooti jechuudha. Uummanni Sikkoomandoo dogoggoraan natti mufattanii isuma iyyuu isuma dogoggoraan natti mufattan kana dhiifama wanna irraa bu'uun jiru. Ana abbaa dhiifamaati. Takkaan namni natti balleessee iyyuu dhiifama of gaafachiisee hin beeku.
dhiifaman jedha malee ofuma kooti. Isinii galee waan goone kanaaf yeroo sana dhiifama nu gaafadhu jennaan kashlabbeen kan sikkoo mandoo isiin been kan takkaa sikkoo mandoodha akka Oromoottis waa gooteen been akka sikkoo mandoottis waa gooteen been sichillee gochuu hin dandeenye bara asliin an wajjin jiraataa ture sikkoo mandoodha. Abdii Muktaar sikkoo mandooti warri kan yeroo waliin hiriyoonni koo isin beektan guutuun ijoolleessaati. Warri Saawudii keessa taa'u bakka biraa taa'ee ajandaa barbaachaaf ana maqaa balleessu sikkoo mandoo ta'ee warri kan yeroo jiran mana sodaatanii jechuudha. Akkasitti hubadhaa. An uummata sikkoo mandoo hin xiqqeessine gara fuulduraatti xiqqeessuus hin danda'u. Qeensa xurii tokko uummata sikkoo mandoo irraa buusuu hin danda'u. An akkanitti yaadamee istiraateejiin kun akkanitti qophaa'ee dhufe hin beeku. Warruma qopheessatu beeka. Akkasitti naa hubadhaa. Takkaan dubbanne jecha kana. Haga duulli sun hundi baname hin dubbanne. Akkan dubbadhu kan na godhe galata ijoolleen sikkoo mandoo bor warri na jala deemu kaleessa fooloo godhaa turan waan ta'eef bor ijoollee kanaan inni koo akkana jedhee uummata sikkoo mandootiin akka jarri hin jenneefannii hadha kan dubbadhe akka jarri na jibban hin barbaade yoon achi taa'ee dubbadhe maal jedhu beektu warra ajandaa barbaadan ijoolleen sikkoo mandoo qabdee achitti kokkee qabdee maal jedhu kanaaf achitti dubbachuu diti asitti fedhii gootiin dubbadhe jechuudha. Akkasi. Kanaaf manni sikkoo mandoo wannan isin godhe hin jiru quba qabaadhaadha. Waa biraa miti na jaalladhaa miti quba qabaadhaa. Wannan godhe hin jiru waan sikkoo mandootti. Inni kun isa kanaan dhuma. Yaalli kiyya immoo yoo rabbi jedhe hin xumuramne achi taa'uudhaa jee sadii taa'uudhaa humna hin qabu. Namni maqaan inni naa kennu miileenaraa warri gargaarsa irra hojjetu hin sooromaa jedhani. Ani immoo birrii tokko gargaarsa irraa wanti naa kenname hin jiru. Oromoo kutaan hin gargaarsifne hin jiru. Hundayyuu gargaarseera. Mee kutaan tokko gadi ba'ee mubaarak gargaarsa kanaanuu godhee birrii tokko kennee irraa ba'uu jedhame dhugumaan maallaqa qaba. Jee sadii akkanitti taa'u. Maallaqa eessaa fuudheen mana kireeffadhee eessaa fuudheen yaalama. Dhaqeen hojjetadhee deebi'ee dhufee qoricha jee sadii fudhadhee dhufee yoo rabbi jedhe jee sadii fi deebi'ee deemeen qoricha itti fufamu haalli itti jiru akkamii cheekaappiidhaaf deebi'ee deema. Inshaallah wannan sinirra barbaadu gaafan deebi'ee deemu akka dhukkubni kun tasaa kenna keessaa badee ilmoo kooti jiraadhu qofa du'aa inaa godhaa kanumaan sinitti maddaa xumura irratti wantan dhaamu barbaadu tokko yoo jiraate dhageessanii xumura irratti wantan sitti dhaamadhu tokko yoo jiraate ilma namaa kamiinuu namummaa isaatiin nan kabajaa nan jaalladhaa. Maallaqnan mata Oromoo irraa dhofadhee lafa kaadhee hin jiru. Ijoolleen tokko deeggartoo tokko fakkaatanii laayivii yeroo galtan baga nyaatee namni waa gargaarsisu waa fudhachuun isaan oolu. Maal nyaata maal dhugaa kan bishaanii illee taatu keessaa fudhachuun isaan oolu jettan. Warra mana jaallatu hin warra na jibbuu miti. Warra mana jaallattan warra mana kabajan. Anaa dubbataayi haasaa keessa namni waa gargaarsisu tola gargaarsisaa kan shaayoo irraa fudhate maal qaba lakkiyaan kan shaayoo fudheen beeku warra mikoo jedhamu fudheen beeku kan shaayoo wayi eessaa fuutanii kana natti laxxaftan isin hundiyyuu nan dhagaa yeroo isin dubbattan nana biratti isin haasoftu isin argatti qabuun barbaanne tokkoffaa mana kootti gargaarsatti godhaa turte eenyunuu mubaarakitti gargaarsatti argite yoo jiraate riisitii fudhu kottu. Yoo tamaam dhukkufate tamaam dhufee asirra garsiirra taa'ee birrii isaa akkaawuntii isaa irratti galchituuf yoo akkamitti birriin isaa na bira dhufaan. Ani koo nama umurii kanaan dheengaddarran kan yeroo dhaagalee akkaawuntii banateedha. Sanuu Turkii deemuudha dirqama birriin itti yaalamu agarsiisuu gatiin qabuuf akkaawuntichi socho'uu qaba birriin keessa galee ba'uu qaba jennaan Haayidara Bibilisummaa faatiyyuu irratti naa galchee baasaa ture. Namoota hedduu irratti naa galchanii irraa baasaa turan. Akkaawuntichi hojjetaa jira akka jedhamudha. Steetimentii baasuudha. Gara kamiin utuu maallaqa namaa walitti qabee maallaqa rakkataa natti kennamee jennaan walitti qabee rakkatichaa kennuu ta'e shakkitaniiti maallaqa gargaarsarraa fudhateera jettu. An gargaarsa hojjedhe keessatti takkaa guyyaa tokko ana biratti gargaarsi natti kennamee jennaan birriina walitti qabe hin jiru
kana immoo wallaaltanii miti. Aan akkuma sitti yaaddan hin beeku walumaa galatti obboleewwan kiyya warri dhukkuba kootti qoosaa turtan warri dhukkufannee fayyaadhaa jettan maal qabatu rabbiin waan barbaadan iyyuu naan jettanii akkuma sinnaa hawwitan san fayyaa ta'ee deemsisaa kee jiraate. Isinii galee walumaa galatti zulmiin arrabaan nama gala. Nam tokko dhiifama godhu. Dhiifama gochuun kun axxabachiisina. Hadhi duniyaadhaa boraa kiraadha. Dhukkuba kootti qoostan. Fayyaa kootti qoostan. Akkuma gaafa gadi baatanii maqaa balleessuudha dubbattan rabbi isinis geessanii waan isin jaallattan guutuu akka ana aafiyaa qabe aafiyaa sina qabu. Aamin jedha keetanna jibbaana xiriffadha. Dhageessanii gadi bahee viidiyoo hojjedhu akka gaafa viidiyoo gadi baatee hojjettee narratti hololaa turtetti gadi bahee viidiyoo naa hojjedhu na qabbaneessi ana. Akkuma soolan al tokko naa arrabsee viidiyoo narratti hojjetee soolanii intina keenyaa jiru. Nan jaaladha mucaa sana guyyaa sana nagaasi. Viidiyoo narratti hojjetee ijoollee ishee nutti gooti koomentiin barreessinee fan. Maal jedhe? Aan akkuma namaa mubaarak hattuudha jennaan iyyi dhugaasee viidiyoo hojjedhe haqni kee waa'ee birrii wallooti. Haqni kee erga ba'e obboleessa koo dhiifamaa jedhe. Gadi ba'i akkuma gaafa fatfattee gadi baatee fayyaadha. Kuffataa miti. Ragaa tokko malee geessitanii liiltiitti na kilitanii ana. Alagaana gootanii ana. Keessan warra dhaxxanii liiltiitti kennitan waa'ee kana akkasiin amaariffaan dubbattee uummata sabaaf sablammoota na jibbisiiftu warra gootan quban isin qaba. Dhagaheera abbaa taatan bilookii irraa baasee keen dhagahadhee deebisee bilookiitti galchisan gatiin jibbeef bilookiitti deebise. Kanaaf warri nu galchettanu abaarsan maaf ootu jedhi yoo ta'e mana banadhuu dhaqiiti akkuma gaafa viidiyoo hojjetanii laayibiirra ta'anii nama 1000 irratti isinitti mi'aa maqaan koo. Namni na hamattan namni cubbuun irra keessan keessanii hundi keessaniyyuu akkuma soolanitti namoonni keessan dhuftanii dhiifama na gaafattanii deebiinaan isinii kenne quba qabdu. Irra keessatti na arrabsitanii na xiqqeessitanii. Irra keessatti hawaasaa walitti na buusuudha. Uummata na jaallatu na jibbisiisuudha. Ijoollee biyya Arabaa shintibeetii namaa miicitee birrii 1000 haga 10,000 na bira dhaabatte. Akkasiin nama amantee lamuu gargaarsatti hirmaanne gochuudha. Wanni isin hin goone hin jiru. Akkamitti dhuftanii keessaan dhiifama na gaafattu. Irruma keessaan viidiyoo naa hojjedha. Gabaabaadha kun. Hello? Eenyu? Qoy hin cufin. Okay. Si baasee ala kottati. Lakki wallahi wa billahi rabannaa akkirratti yaadin ibbo. Moditaran fuudha dhiisati bareeraati. Moderator tokko dhiifama madaalaa jira. Walumaa galatti namoonni hedduun yeroon turkii dhaqu ta'ee ammas yeroon galu keessaan dhuftanii dhiifama nuu godhettan. Yoo uummanni